Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa nuti nagaa jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arra deebinee dhufnee jirra. Kadir salaam isiniin jedhee kallattiiwwan gara wanta qabannee isinii dhufneetti itti dabarra. Kabajamoo kadir. Naakennite? Haye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtani? Jabaattu fayyaan faaya. Alhamdulillah nagaa jira. Nuti nagaa jirra maatii keenya maatii hin hundaanu nagaa jirra isiniin jenna. Nuti maatii jaalalaa akkam jettanii maataan maqaan kaftan nagaa jirra galata rabbi alhamdulillah. Har'aanumaa fi Aishaatu dhufe. Egaa mata duree kana yeroo har'aatiif akka viidiyoota keenyatti mata dureen kun har'a mata duree jalqabaati. Aishaan haa eegaltu. Egaa Aishaa yoo eegalteen booda Abis eegaltu rakkoon gahu tokko. Sila baay'een nan eegala. Me video kana har'a YouTube illee jalqabsitti fidee dhufe yaada kanallee mootu atillee mee har'a eegale carraa si kennaa jirra. Ayyee carraa naa kennu gadi guddaa galatoomi. Ayyee daawwattoota keenya har'a wanta haaraa wanta asiin dura qabannee dhufne takkallee qabannee isinii dhufne daawwattoota keenya. Maa inni jettanii gaaggabuun keessaa waan hin oolle isinitti himna. Laalaka nuti akkuma namni jajjabeessa ture nullee nama jajjabeessuu qabna daawwattoota keenya. Wal jajjabeessuun immoo aadaa keenya aadaa Oromooti. Aadaa ilmoo nama kamiituyyuu haa ta'uu qabudha. Kana jecha har'aa yuutuubara tokko nama tokko qabannee dhufnee jirra. Yuutuubara kunillee nama keessummaa ajaa'iba qabannee dhufne jechuudha. Egaa keessummaa nuti qabannee dhufnellee Simbootu nama jedhamu keessummaa mana keenyatti qabannee dhufne. Keessummaan haalli gama inni gamana dhufuu ni dandeenye egaa hordoftoota keenya baay'ee irra deebitee haasoftaati. Egaa akka yuutuubaroota nama fakkeenyaaf akka yuutuubaroota Oromoo afaan Oromootiin hojjetan ta'e rakkoon guddaa maaltu jira isin fakkaate? Daawwattoonni baay'een hin jiran. Subscribe baay'een hin jiru. Dafanii monetization ta'uun baay'ee ulfaata. Tarii mootu sa'aatii guuttatuun baay'ee ulfaata. Hordoftoota keenya egaa namni hunduu ceehee jedhee laga ceehee jedhee kan ganna dhufuuf osoo yaadamee baay'ee gaariidha. Namni laga ceehee jedheetiin kan laga duuba malkaa san bishaan isa duubatti harkisan harkisee waasun dirqama. Nama isa duubatti harkisan harkisee gara ofiitti fiduun dirqama. Nullee ceene fagaannee osoo hin ta'in baay'isoo ganaadha. Nullee sadarkaa jalqabaa nama miidhanuu hin dhaabatin nama deebisii mootu haamileedhaan bakka gahamuu qabu geenyedha malee amma monetize taane malee. Channel kubbete ini akkasumatti bakka barbaadamu gahee miti. Ammas kana caalaa bakka guddaatu nu hafa bakka guddaa hin geenyas jennee wal qabannee geenya jennee yaadna. Kanaafuu har'a Simbootuuf fidannee dhufne jechaadha. Simbootuuf cinaa keenya teettee osoo nu wajjin haasoftee cinaa keenya teettee osoo waliin akka mana tokkotti affeeramne ana dhugaa dubbachuuf taana baay'ee natti tola. Dhugaa dubbachuuf ta'e Simbootuuf bichaa miti. Warroonni yuutuubara taatan hundi keessan afaan Oromootiin hojjettanii fi afaan biraatiin hojjettan hundi keessanuu jechuudha. Baay'isawee YouTuberoonni afaan Oromootiin warroonni hojjetan anumarraan waliin warroonni YouTuberoonni hedduun warroonni bebeekamaanis tahanii rakkoon akka keenyatti jiru maali afaan internationalii fi afaan yeroo dheeraa namoonni iddoo adda addaatti hin baramne waan ta'eef namootuma Oromoo ta'an qofatu laala. Nuti immoo waliif gahaadha. Nuti miliyoona meeqa qabna? Uummata miliyoona 60 ol qabna. Miliyoona 600 ol qabna. Akkas kanaaf ummanni keenya yoo gahaadha yaa ummata keenya ummata biyya keessa jirtan ummata biyya alaa jirtan ka Ameerikaa jirtan ka Awurooppaa jirtan ka Kanaadaa jirtan kana eessa isinin jedha Arab Emirates immoo Dubaay warra jirtan kottamee wallahi haa jajjabeessinu share walii haa goonu yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana qabadheen dhufeetiin Simbootu godha share gochuudhaaf dhufnee jechaadha. Egaa asumaan kana beetanii Simbootuuf linkii isinii kaa'a. Linkii isin kennu jalatti Simbootuuf jettanii seentanii dursa subscribe, then like, then share for your comment illee barreessuudha jechuudha. Simbootuuf seena jajjabee Simbootuuf immoo hojii isin qabattee dhuftu hojii baay'ee babbareedaadhaan seenee viidiyoo isii har'a viidiyoo hedduu sirriitti ilaalee dhufee jira. Viidiyoon isin hojjettu waa'ee bareedina fuulaa, waa'ee rifeensaa, waa'ee hedduu waa'ee bareedina hojjetti. Gara fuulduraa immoo Simbootuuf immoo nama biyya keessa jirudha. Biyya keessa jiraatan immoo YouTube xiqqishuu guddisuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Innillee wifi jedhan guutuudha. Biyaansi qarshii 1,000 gaafata. Qarshii 1,000 immoo osoo namaan kafalamne kafaluun baay'ee ulfaata waan ta'eef gana wifi guyyaa guyyaatti guuttee hojjetaa jirti waan ta'eef akka monetization daftee taatu.
akka sa'aatiin guutamu seenati jajjabeessa seenati viidiyoo isii agarumaatti ilaala nama baay'ee hojjechuu danda'u sirriitti ani hojii gaarii hojjechuu danda'udha simbootu biyya keessatti firaankii wanta hin gammachiisu diraamaa adda addaa waan babbareedallee qabattee isin dhufuu dandeetti waan ta'eef jajjabeessaa seena subscribe godhaa adaraa keessan daawwattoota kennuun saalfachiisinaa isin kadhannee jirra koottaa gara simbootu deemati subscribe gochuudhaan nu boonsaa isin warroota namaaf fe'anii yaada guutuu ture. Egaa ani maal jechuun barbaada silaa isin jetteerti simbootu namni yaada xiqqishallee qabatee yoo dhufe yoo namni jajjabeesse yaada san babal'ise gara yaada jijjiiramaa yaada guddaatti fi sadarkaa guddaa gahuutti geessuun ni danda'ama jechuudha yoo waliin ta'an yoo waliin ta'aniitiin wal jajjabeessan jechuudha yoo waliin akkana faffaca'an hoo muka tokkicha fakkeenyaaf akkanatti yoo kophaa dhaabate ni bareeda lama yoo ta'e shuuf sadii yoo ta'e afur yoo ta'e akkatti hoo haga bareennumee ilaala wal bira haa dhaabbannu uummata keenya. Wala jajjabeessin yaada isiin fiddee dhufte mootu koomentii jalatti kaa'a yaada immoo akka isiin mootu sirreessituu jiraate anumarraan jalqabee yuutubaroota kamiyyuu yaadni akka sirraa'u yoo kan jiraatu ta'e yaadonni hedduu akka sirraan kan jiraatutu jira fakkeenyaaf idiit irratti rakkootu jira anumarraan fakkeenyaaf numarraa jalqabee jechuudha deebisii mootu taampinaalii hojjetu irratti asumaan immoo inshuut gochuu fi kan maastariitti fayyadamu irratti kana hundaa dandeettii adda addaati fi yuutubaroonni wantoonni rakkoonni qaawwi kenna jira waan ta'eef kanarratti koomentii wal goonee bakka adda itti sirraa'u qabu odoo wal sirreessine osoo wal jajjabeessine simbootu immoo akkuma amma jedhame waan dikoorii ta'e fuula dubartootaa bareechu kan gaafa sargii mootuu jedhatanii ittiin bareedan kosmootikiin keessan takka lagama jedheen kaa hin himamu imindaa nama tokko barbaachisan nuti mataan irraa karaa jechuun immoo kana qalal gootanii gaafa sargii kan meekaappii fuula balleessu osoo hin taane lafa jala laala wanta uumamaatirraa wantoota hojjettee agarsiiftu jira wanta baay'ee nama fayyadu wanta baay'ee nama gargaara nu itti fayyadama jedhee wantoota yaadedha inshaallah isinillee ilaaltanii akka irraa fayyadamtan abdii qabna isinillee immoo jajjabeessitanii akka bakka guddaan geettan abdii qabna. Hayya daawwattoota keenya seenaa subscribe godhaa isin jenna simbootu mootu nama gana lafa ol deemu waan taateef nama gana bakka guddaa gahuu danda'u waan taateef maatii bira jirtu waan ta'eef gana dalaydee waa hedduu wanta bareedaa isin agarsiifti isin jedhe hayye wal jajjabeessuun aadaa kenna har'a simboota akka jennee jammarre malee nama biraallee itti fufna yoo hamilee keessan laallee akka isin simboo itti jajjabeessitan laallee isin keessallee daawwattoota keenya keessallee isin jajjabeessina isinillee nu jajjabeessitanii wal qabannee bakka guddaa geennaa nu jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isin jenna daawwattoota keenya viidiyoo keenyallee share like subscribe nu godhaa isin jenna kallattimaan gara kanii isin deebisaani kanaa olti waan haasa'uun qabu hayyee adaraa keessan simbootu. Egaa awwaan biraatti irraa waan baay'ee irraa haasa'u hin jiru gaa wanni amma irraa haasa'u inni biraa maamilli keenya yeroo sheer walii godhaan jedhee namni wal jajjabeessu fakkeenyaaf liinkii walii kaahuu sheer walii gochuu fakkeenyaaf viidiyoo haga abbaan na sheer naa godhe jedhu eeguu hin barbaachisu ani viidiyoon tokko gaafa gadi bu'u nama kana maqaa isaa dubbise fakkeenyaaf sabboontutu baay'ee qubee xaaqa nama eenyuma taallee haa ta'u gaafa gabbu'ee viidiyoo isaa argu namni kun sabboonummaa nama qabu taananiin keessa seentee viidiyoo isaa laaltee tokko viidiyoo isaa laaltee koomentii itti goote eegas immoo hiriyootuma keetti fakkeenyaaf yoo waan biraa dadhabde gurup biratti telegiraam irratti sheer godhu waasaap irratti sheer walii godhu feesbuuk irratti sheer walii godhu chaanaalima yuutuubii irratti immoo sheer walii godhu liinkii wayii kaa'u min chigiraaloo uma tokko rakkoo hin qabu kanaaf bifa kanaa walaa jajjabeessuun isiniin jedhaa hordoftoota keenya egaa akkuma har'a simboo simanne kana nama biraaf illee simachuuf qophiidha egaa viidiyoo keessan gara telegiraamii gara iimoo deebisii mootu kallatti ma YouTube irra daawunlood gooneetiin hin buufne haalli ittiin sheer walii goonu kennee karoorfannee jira gama kanaan kallattiidha wal qabannee waliin haa jiraannu hordoftoota keenya ani osoo garaana nyaata dhugaa dubbichuuf ta'e yeroo YouTube isir baay'ee natti tola na gammada maaliif ande namoota hedduu wal agarta namoota addunyaa kanarra jiran Ameerikaan jiran koomentiin keessan immoo baay'ee nama gammachiisa nama tabsiisa nama bohaarsa yaada jijjiiramaa hedduuf keessaa qaba hordoftoota keenya ga'an isin biraa deemuun osoo garaana nyaatu viidiyoo itti haasa'u itti deebinu nagaa deebinu haga wal agarruutti nagaa isiniin jecha asumaan nagaatti.